namoota jaallatamoo ta'uudhaaf maal gochuu qabna? Amala namoota jaallatamoo ta'anii 10 mata duree jedhu irratti haasofnaa, nu waliin tura. Akkam jirtu daawwattoota keenya, chaanaalii kanarratti qoosaawwan nama bohaarsan, gorsa saayikooloojii akkasumas viidiyoowwan dhimmoota garaagaraa irratti hojjetaman hedduu argattu. Chaanaalii kana laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatiina nu waliin tura. Egaa har'a wanti nu irratti haasofnu amala namoota baay'ee jaallatamoo ta'anii kan jedhudha. Egaa namoonni tokko baay'ee jaallatamoo, warri kaan immoo ni jibbamu. Kanaafuu nuti namoota jaallatamoo ta'uudhaaf maal gochuu qabna? Amala namoota jaallatamoo ta'anii 10 mata duree jedhu irratti haasofnaa, nu waliin tura. Amala namoota jaallatamoo ta'anii keessaa inni tokkoffaan namoonni jaallatamoo ta'an fuula ifaa qabu. Fuula ifaa jechuun isa afaan Ingiliffaatiin Ismaayil jedhamu yookiin immoo afaan Amaariffaatiin fagagtaa isa jedhamu jechuudha. Fuula ifaadhaan namootatti dhufuun waan baay'ee salphaa ta'edha, garuu hariiroo nuti namoota wajjin qabnu irratti dhiibbaa guddaa kan uumudha. Nama fuula ifaa qabu, nama kolfee haala gaariidhaan nama faana taphatu, namni itti dhufee wajjiniin taphachuu barbaada, namni isa jaallata. Nama nyaara namatti guureetoo fuula isaa dukkaneessee namatti deemu garuu namni eenyumtuu san jaallatu isa wajjiniin taphachuudhaaf illee baay'ee namatti hin tolu jechuudha. Nyaara keenya guurree fuula keenya dukkaneessinee namatti deemarra namoonni nu jaallatan jechuu waan hin danda'amnedha. Namoonni keessa keenya caala ala keenyadha kan isaan ilaalan. Namni eenyumtuu keessa garaa namaa beekuu hin danda'u, garuu fuulli keenya fuula ifaadhaan namootatti siqna yoo ta'e namoonni nu jaallatu, nu kabaju, rakkina isaanii nutti himachuu barbaadu, namoonni nutti dhufuuf fedha godhatu jaallatamoo ta'anaa jechuudha. Kanaafuu namoota jaallatamoo ta'uuf inni tokkoffaan fuula ifaadhaan nama haasofsiisuu danda'u, fuula ifaadhaan namatti dhufuu danda'udha. Fuula ifaa qabaannee namoota faana kolfinee taphachuudhaaf dirqama ilkaan bareedaa qabaachuu nu gaafatu. Nuti kolfinee seeraan haala gaariidhaan wajjin taphanna taanaan namoonni nu jaallatu jechuudha. Inni lammaffaa immoo namoonni akka nu jaallatan gochuudhaaf dursinee ofii keenyaaf jaallachuu qabna. Ati ofii kee of hin jaallattu taanaan namoonni si hin jaallatan. Of jaallachuu jechuun iddoo gaarii ofiif kennu, ani nama dhimma baasudha jettee yaadu, namoonni illee si jaallachuu akka danda'an yaadudha jechuudha. Of tuffatta taanaan of hin jaallattu. Kanaafuu ofii kee yoo of jaalatte, ofii kee bakka gaarii ofiif yoo kennite, namoonnis bakka gaarii sii kennu, namoonni si jaallatu. Ofii kee of tuffattee ofii kee bakka gadi aanaa ofiif kennite taanaan dirqama namoonnis bakka gadi aanaa sii kennu jechuudha. Inni sadaffaan amalli namoonni jaallatamoo ta'an qaban, namoonni jaallatamoo ta'an of ta'u. Of ta'uu jechuun bakka nama biraa fakkaachuudhaaf yaalii gochuun hin barbaachisu. Of ta'uudhaan eenyummaa ofii dhugaa ibsuudhaan jiraachuun hin danda'amu. Namoonni of ta'an, namoonni eenyummaa isaanii dhugaa ibsatan, namoonni of dhoksuuf hin yaalle yookiin immoo namoota biraa fakkaachuuf hin dhamaane namoota jaallatamoo ta'anii argamu. Amalli namoonni jaallatamoo ta'an qaban inni arfaffaan immoo namoonni jaallatamoo ta'an iftoomina qabu. Egaa asirratti akka hubattan kanan barbaadu, iftoomina jechuun waanuma namatti dhufe hunda dubbachuu jechuu miti. Waan dubbachuu qabnuu fi waan dubbachuu hin qabne addaan baafachuunis murteessaadha. Nama arrabsinee akka namoonni nutti mufatan gochuu hin qabnu. Kanaafuu iftoomina jechuun bifa namoota hin mufachiifneen yaada ofii seeraan ibsachuudha jechuudha. Inni shanaffaan namoonni jaallatamoo ta'an namoota hubannaa qabanidha. Namoota hubannaa qaban jechuun namoota nama dhaggeeffachuu barbaadan, yeroo dogongora isaanii illee isaanitti himan kan fudhatan jechuudha. Kanaafuu namoota hubannoo qaban, kan yaada namaa seeraan dhaggeeffatan, kan dubbachuutti hin ariifanne baay'ee jaallatamoo ta'u jechuudha. Namoonni hubannoo hin qabne utuma isaanii hin galiin gara murtoo fudhachuutti kan darban, waan isaaniin ilaallanne keessa illee galanii dubbii baay'ee warri balleessan jaallatamoo ta'uu hin danda'an. Namoota akkasii irraa namni ni baqataa, jibbamoos ta'u jechuudha. Kanaafuu nuti namoota jaallatamoo ta'uu hubannoo qabaachuun murteessaadha jechuudha. Rakkina namaa dhaggeeffachuu, yaada namaa sirnaan keessummeessuu, ilaalcha nama biraa sirriitti keessummeessuun baay'ee waan murteessaa ta'edha. Inni ja'affaan amalli namoonni jaallatamoo ta'an qaban, namoonni jaallatamoo ta'an namoota yaada gaarii qabanidha. Namoota yaada gaarii qaban jechuun yaada poozitiiva ta'e warra qaban, warra hammeenya namarratti hin yaadne jechuudha. Kan biraa namoota yaada gaarii qaban jechuun namoonni biraallee namoonni abdii kutee nama bira dhufe yoo
abdii kutachuu isaa namatti hime namoota kaka'umsa nama sun keessatti uumuu danda'an namoota mootiveeshinaal ispiichii danda'antu jaalatamoo ta'u. Namni tokko rakkatee si bira yeroo gorsa gaarii kennitaaf yoo ta'e sirriitti abdii yoo abdii kutate illee deebistee abdiisaa akka haaramuuf mootiveeshinaal ispiichii garaagaraatti dudubbatta ta'e namni sun baay'ee si jaalataa jechuudha, jaalatamoo taata. Nama abdii kutate atis eeyyoo abdii kutachuu qabdattee akka inni abdii kutatu goota taanaan ati jaalatamaan taatu. Namni rakkina furu jaalatamaa ta'a jechuudha. Inni kan biraan namoonni jaalatamoo ta'an namoota miira isaanii bilisummaadhaan ibsachuu danda'anidha. Miira ofii bilisummaadhaan ibsachuu jechuun seenaa keessa darban himachuu warra hin qaanofne, hanqina isaanii himachuu warra hin qaanofne, cimina isaaniis himachuu warra hin qaanofne, firii ta'anii eenyuma faana haasa'uu warra danda'an jechuudha. Namoonni irraa barata jedhaniillee waan yaadan seenaa isaanii keessatti kufaatii isaan mudate, milkaa'insa isaan mudate namoota himaniitiin namoonni akka irraa baratuuf warra fedha qabantu jaalatamoo ta'u jechuudha. Kanaafuu nama yaada isaa bilisummaadhaan ibsatu wantoota keessa darbe sirriitti namatti itti siquun illee namatti tola, ofiillee rakkina ofii itti himachuun seenaa ofiis itti himachuun illee namatti tola jechuudha. Kanaafuu namni yaada isaa bilisummaadhaan ibsachuu danda'u, namni waan yaade seeraan haasa'uu danda'u baay'ee jaalatamaa ta'a jechuudha. Egaa inni kan biraa amalli namoonni jaalatamoo ta'an qaban ofiitti amanamummaadha. Ati ofitti amanamummaan qabdu taanaan namootaan jaalatamoo hin taatu, ofitti amanamummaan qabdu taanaan yaada kee illee walabaan ibsachuu hin dandeessu. Kanaafuu ofitti amanamummaa jechuun dhimma cimaadha. Hariiroo nuti namoota waliin qabnu keessatti, even hariiroo nuti maatii keenya keessatti qabnu keessatti illee ofitti amanamummaan baay'ee murteessaadha. Ofitti amanamummaa jechuun of dhaadhessuu yookiin immoo of jajuu jechuu miti. Kanaafuu ofitti amanamummaa jechuun ilaalcha gaarii ofiif qabaachuu jechuudha malee namoota biraa tuffachuu, namoota biraatiin dadhabaadha jedhanii of bichaa akka cimaatti ilaaluu jechuun ofitti amanamummaa jechuu miti. Ofitti amanamummaa nama biraatiifis ilaalcha gaarii ta'e qabaachaarra ofiis immoo iddoo gaarii ofiif qabaatanii yaada sirrii ofiif qabaatanii dadhabina ofiillee beekanii cimina ofii beekanii sirnaan hariiroo gaarii qabaatanii nama faana jiraachuu jechuudha. Namni tokko anumatu cimaadha, anumatu humna qaba, anatu bareeda, anatu waan hunda danda'aadha. Kun ofitti amanamummaa jechuu miti. Ofitti amanamummaan nama biraas kabajuu of keessatti hammata. Nama biraatiifis ilaalcha gaarii qabaachuu of keessatti hammata. Nama biraatiifis yaada gaarii qabaatanii, ilaalcha gaarii qabaatanii ofiifis ilaalcha gaarii qabaachuudha. Ofiifis sodaa keessaa ba'uudha. Kanaafuu namoonni ofitti amanoo ta'an hariiroo namoota biroo wajjin qaban irratti illee milkaa'oo ta'uu baay'ee jaalatamoos ta'u jechuudha. Egaa hordoftoota keenya viidiyoo kanarraa barumsa guddaa akka argattan abdii qabna. Viidiyoo kana like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Waan hordoftaniif galatoomaa isin jenna.